Gocha suukaneessaa daa'ima hanga hoodaa irratti gocha suukaneessaa hojjetanii ajjeesanii sagaagalanii jechuudha. Daa'ima hanga hoodaa waggaa 10 guun ajjeesanii mukatti fannisan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti. Nagaa kooti. Isis baga nagaa taatasin jecha. Egaa hordoftoota koo waan baay'ee nama gaddisiisu tokko deemaa jira miidiyaa irratti. Akkasuma waan laphee nama cabsuudha. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti mirgi dhala namaa hin jiru waan ta'eef abbuma barbaadetu daa'ima taatee guddaa taatee sirratti taphatee sigata jechuudha. Si ajjeesee sigata. Sababii isaas mirgi hin jiru jechuudha. Walumaa galatti biyya keenya keessatti mirgi hin jiru, mirgi daa'immanii hin eegamu, mirgi dubartootaa hin eegamu, mirgi dhala namaa hin eegamu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf daa'ima asirratti agartan kun waggaa 10 hin guun. Odoo waggaa 10 hin guutiin gocha suukaneessaa gocha gudeeddii irratti raawwatanii ajjeesan jechuudha. Ajjeesanii biraa deeman jechuudha. Innaa daa'imti kun erga duuteen boodatti haga ammaa namni ishee ajjeese hanga ammaa hin beekamu jechuudha. Hanga ammaas hin qabamne jechuudha. Biyya keenya keessatti wanti deemaa jiru kun keessattuu daa'imoota waggaa 10 gadiitti irratti yeroo baay'ee gudeedan kun baay'inaan mul'ata. Kun immoo mootummaan furmaata kennuu dhabuu isaati. Maaliif yeroo darbellee daa'ima waggaa 7 ajjeefamtee jirti. Sababa kanaan jechuudha. Ammallee kutolee waggaa 10 hin guunne jedhanii jiru. Akka barreeffama fuula feesbuuk irratti deemaa jiru irratti jechuudha. Hedduutu akka nama gaddisiisa. Waan laphee nama cabsuudha. Kan duraa tokkoffaa osoo akkas godhe sani lubbuu nama sanii akkuma daa'ima baasee lubbuu nama saniillee baasanii har'a inni lammataa inni sadaffaan hin deebi'ee daa'ima keenya irratti yookiin jireenya daa'imoota irratti wanta akkanaa kun hin raawwatamu jechuudha. Kana kan raawwatu dhiirotatti kana raawwata jechuudha. Kana immoo osoo biyya afootti warra dhiira akkasii kana qabanii biyya afootti nama afootti ajjeesanii namatti illee faraduun gaarii miti garuu lubbuun daa'ima saniitti illee lubbuudha waan taateef silaa namni ilmi namaa kun walirraa barate gocha suukaneessaa kana dhiise jechuudha. Kun immoo gochi suukaneessaa kun hin deddeebi'a jechuudha. Maaliif hidhaadha malee biyya keenyatti nama tuquu nama ajjeesuu yoo namni sajjiiste hidhamteettee jechuudha. Keessattuu daa'ima kichuu wanta na gocha suukaneessaa gudeedda ara sheemidha. Ara sheemni isin qabu warra dhiiraa kana maal taatanii dhugaa rabbii maalidha kun gocha akkasii daa'ima xiqqoo daa'ima ofii irratti kana hojjechuu jechuun ilmoodhaa barra. Siif ilmoo taati jechuudha. Dhiirri tokko ilmoo sii taati maal jettee ta'u waan akkasii daa'ima irratti hojjettaati. Dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Laphee nama cabsuudha. Biyya keenya keessatti yeroo baay'ee hin deddeebi'a wanti kun. Kun maaliif furmaan hin jiru jechuudha. Hundumtuu akka barbaade si godha, akka barbaadetti si ajjeesee si guduudee si biraa deema. Daa'imuma sa'aatii kana keessatti mana barumsaa keessattuu daa'imti amma gaxarii keessaa gara baadiyyaa deemtee barattu hedduu yaadessaa guddaa keessa jiru jechuudha. Maaliif kana mootummoonni akkasuma mootummaatu hin dubbannee fi wanti kun deddeebi'aa jira jechuudha. Gocha kanammoo seera jala oolcha isaan seera jala oolcha jedhanii hidhuma bichaa hidhaa osoo hin taane bakka keessattuu warra gudeedda daa'ima xixiqqoo sana gudeedanii osoo ajjeesanii bakka ajjeesanii dhugaa rabbii jechuudha. Silaa itti deddeebi'anii daa'ima biraatti si deddeebi'uu hin babal'atu jechuudha walumaa galatti. Kanaaf babal'achaa jira. Hunduu barnoota irraa argatee jira. Hidhamaa hin nyaata inni taa'ee akka barbaadetti fataasanaa jedhee hidhaa keessa taa'ee nyaata jechuudha. Garuu daa'imti kichuu lubbuun ishee darbeera jechuudha. Kanaaf kuni kan gochuu qabu uummata keenya iyyachuu qaba. Uummanni akka biyya keenyaa iyyachuu qaba. Wanta kana ofirraa balaaleffachuu qaba. Namni nama daa'ima akkas godhee haa ajjeefamu. Namni dubartii gudeedee haa ajjeefamu. Dubartii humnaan gudeedee haa ajjeefamu jedhanii ajjeesudha bakka. Yaa waaqayyoollee ana dhiifama na haa godhu namatti faradu osoo hin taane daa'ima tanatu garaa nama nyaata. Maaliif osoo nama jabaa ta'e jabaa gudeedee haa ta'u jabduu miti maal jedhee daa'ima waggaa 10 gadii gudeeda. Daa'ima waraabaa argitee hin beekne wanta akka argitee hin beekne hin geenye kaandee gochuu malee waan hunduyyuu sibiilaa miti ilmi namaa jechuudha. Daa'imni xiqqoo soo ta'e jabaa soo ta'e jabaa ga'eedha. Garuu daa'imti kun sibiilaa miti daa'imti xiqqoon kichuun nyaattee osoo hin quufinarra carraashii karaatti qabee gocha suukaneessaa carraashii ajjeese jechuudha. Innaa kana kan balaaleffachuu qabu uummata keenyatu balaaleffachuu qaba. Ofirraa baanii hiriira baanii namni daa'ima akkana godhe kun dirqama isaati warra hidhaa keessa jiru ta'ee warra godhe ta'ee hundisaa walitti guuranii ajjeesudha bakka. Namuma daa'ima xiqqoo tana gudeedu jechuudha. Harka maaltu ani daa'imuma maal akkam garuu isin garma jabeenya akkamiiti kun akkam maali garaan keessan kun sibiilumaan jabaatte akkuma sibiila jabaattu isin namaan laaftanii warri dhiiraa kun
Ara sareewwan dhugaa rabbi sareedha. Tokko tokko dhiira takka saruma jechuudha. Dhugaa rabbi saree gochi isin hojjettan kuni gocha suukaneessadha. Dhugaa rabbi jechuudha. Silaa isallee ajjeesudha dirqama isaati. Amma daa'ima haga hoodaa kichuu tana osoo nyaatteen quufin karaatti kotee rabbi ulataa kee harkatti siifaa deebisu. Wanni goonu qabnu waan goonu qabnu gubanne wanni biyya keenyaa kun baay'ee nama guba jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Maal osoo jabduu ta'e haa ta'u jabduu naa gudaddamte illee maal rakkoo qabdu geesseerti jechuudha. Garuu xiqqoon tuni daa'ima xiqqishuu ilmoo isaa yoo gudeedu nama xiqqishuma sheemis hin qabu. Fuula namaa dura gaafa dhaabattee gaafa hidhuma sanuu gaafa seentee fuula daa'imaa fedhii fi daqiiqaa meeqatiif jettee daa'ima lubbuu miiliyoona hin bitamne ajjeefta abboo. Innaa kanaafiyyuu uummanni biyya keenyaa iyyachuu qaba. Wanta kana balaaleffachuu qabdanii hundi keessaniyyuu kanarratti hojjechuu qabdanii aga danda'ameen feesbuuka qabdanii waan qabdan irratti daa'ima kanaa sagalee taatanii akka namichi kun qabamee ajjeefamu hundarratti sagalee ta'aa fi bira ejjedhaa boru ilmoota jechaan barsiifattanii galuu hin dandeessan. Kana gaafa dhiistanii gaafa ati biyya galtee yookiin baadiyyaadhaa daa'imti kee barachuu hin dandeessu magaaluma keessatti iyyuu deemtee barachuu hin dandeessu abadan. Maaliif hin gudeedha abbaa barbaade daa'ima ta'e gudeedha jechuudha. Deemtee barachuu hin dandeessu. Bakka tokko dhaquu hin dandeessu. Mana keessatti qabanii gudeedu. Alatti qabanii gudeedu. Maalidha kun? Maali kan biyya keenya keessaa kun? Takkuma biyya ormaa keessatti arganii beenu waan akkana. Biyyuma keenya kana jechuudha. Kan akkana godhee hoo mootummaa osoo mootummaa gahaa qabaanne har'a biyyi mirga idoo qabaanne dhalli namaa mirga osoo qabaate har'a daa'ima kana keessattuyyuu biyya gurguddootti keessatti tokkoffaan daa'imaa bara. Tokkoffaan dhala namaatiif kan mirga eegamu daa'ima. Daa'ima irratti immoo sareedha. Saree irra dubartoota waan akkasiiti jechuudha. Dhiirri isa dhumaati mirgi isaa biyya ormaa keessatti jechuudha. Mirgi daa'immanii tokkoffaadha. Mirgi dubartii isa lammaffaadha. Saree sadaffaadha. Dhiirri arfaffaa fi shanaffaa ta'uun oolu biyya ormaa gurguddatti keessatti jechuudha.